arsii keessatti kan du'aa jiru ilmaasi komando bichaa miti kan du'aa jiru tuulamni illee du'aa jira macci du'aa jira wallo du'aa jira hunda du'aa jira achi keessatti sigalee oro arsii bichaatti miti immoo baatuun kan baate hunda irratti baate wanni har'a arsiitti qabate kun boru dhufee baaleen qabachuu danda'a jimmaan qabachuu danda'a shawaan qabachuu danda'a shawaan si jammaram qabbana argatee hin beeku qabbana argatee beeka shawaa har'a lol hin jiru saatii ammaa kan darraarra maaltu ta'aa jira salaalee keessa maaltu ta'aa jira hamboo keessa maaltu ta'aa jira quboo qabaattan dachiin oromiyaa yoom rasaasni shirra dhaabatee beeka goggaa jaati sirra dhaabatee beeka rasaasni oromiyaa hoom nagaa argattee nagaan bultee beekti yeroo ammaa kana wallaggi boba'aan jiru gubachaan jiru mani du'aan jiru duutiin faraa miti oromoodhaaf garuu isi waanuma ajandaa wal godhatanii hamilee wal cabsu wal abaaru wal xiqqeessu haadha namaa arrabsu safuu dagat abboo safuun oromoo jedhamu sun eessa akka jiru beekan safuu sun eessa akka jiru wallaaleen safuun oromoo sun eessa jira kanaafi mucaa irraayis gadi bu'aa mucaa gandaati irraayis gadi bu'aa haa taphatu dhimma an taphachiisu hin dhaqinati warri raachuun maaliif taphata jettee eegamsiisa hin dhaqin hawaasuma kee gargaara warri hawaasni kiyyaa maaliif hawaasa arsii gargaaraa ni raachuu bukkeen jira hojjete raachuu bira dhaqi I don't care nuti hawaasa keenya bar har'as borus hin jirra sikkoo mandoo iyyuu hin geessa akka sikkoo mandoo sitti hawaasa ishii gargaarraachuu kaleessa gargaaraa turre uummata keenya rakkoo miti kanas walitti himna ta'e dhugaa rabbii hin dhaqinaa baqa hin dhufina arsii bira sin dhufina deema raachuu bira sin dhufina deema arsii bira mataan dhukkubsitanii haadha namaati illee dhabaarina dhugaa waaqayyo mucaan kun odoo beektanii bar wabii warra seenaa isaa keessatti jirtan seenaa isaa irra deebi'ee sinitti himu nama kuma lama irratti yeroo wabii rakkataa wabii yeroo wabii kootii sabatii bar ani sinin qabaa jee namni haadha guuttata bakka yeroo rakkootitti abbaa guuttata obboleessa guuttata obboleettii guuttata inni garuu saba kana guuttate isinuu immoo isa galabbaxxanii ilmoo keessanii bara ilmoo keessa siniin jee jira haati ilmoo fi nabaarti haati ilmoo fi aanti hattuu soo ta'e akkuma attinnaa ofiitti qabdi boo balleessisa akkuma balleessaa isaa ofiitti qabdi innuu siniin jeemi isin haadha kiyya abbaa kiyya obboleessa kiyya siniin jee isin immoo amma gaddeebistanii yoo akkana gootan this is no more isin immoo uummanni kaayiroo uummanni shuxaa uummanni anabichaa nyaata anabichaa dhugaan loggomadhaa ta'a hudduu keessa nurraa gadi hudduu keessa loggomadhaa ta'a warra kaayirootiin waan nu gamaa jiru nu bichaa taphataa jira warri kaayiroo akka bakki biraa geema taphatu barbaadu numa taphata numa sadaqaa kadhataa numatu nyaata numa du'a cittoo sinitti aanaq waa inni nurraa gadi bu'aasi warri kaayiroo kun nurraa gadi bu'aa nu dhiisa ummata kaayiroo nu dhiisa ummata mataa odoon dhibamne jetti odoon gubatiin gubanne jetti odoon hatamin hatamne jetti otoon du'in duune jetti ummati qinqinii ummata kaayiroo malee nagarreen dhugaan sinin jedhu ajandaa isumaa nama bocee nuuf amma geemaraachuutillee hawaasni rakkoo miti isa taphachiisnee gara ummata deemuu galtee turte ummata kaayirootiin nutti gadi ba'ee ajandaa nutti kenne kan ummata kaayirootaan dadhabne nuti isinuma dadhabne nuti warruma kaayiroo kana dadhabne nuti warri qinqinii numa nyaata sinjan obboleewwan ko numa nyaata numatu dhuga amma numa dhuga maaliif cittoo maali yengada gaafa gargaarsa ummata harargeedha ibroo shixaan taphanne ilmaan sarootaa hin taphanne ibroo shixaan taphanne natti hima gaafa ummata harargeedha saatii walirraa siiksanii erganni taphatee fixeen booda manni banamee gargaarsa ummataatti fufamne maa cittoo fooqatta namasin raachuu fi irboo shixaa maaltu adda godhe tokkum kunis ilma oromoo kunis oromoo giin isin numa nyaataa numa du'aa jettan ummanni kaayiroo leek otoon gudeeddamne itti bar warra kaayiroo tun warra kaayiroo kana moo waaqayyo sinaa fixusin sinaa dugugusin otoon dhibamne jetti bar otoon rakkanne itti bar otoo dhibamin otoo itti sakkaamin nuti sakkaame itti bar sinitti ajaju shorxa biyya kaayiroodha malee rakkoo miti dhugaan sinin jedha rakkoo takkan qabu harraachuu bira jirus oromoo kanachi jirus oromoo nu dadhabne warra kaayiroo kana dadhabne isin dadhabne nuti cittaamoota sinuma dadhabne nuti nu dhiisa warri kaayiroo taanii ajandaa bocanii gad deebisanii bakka nagaa fakkaatanii afaan isaanii maragatanii achi deebi'u. Bakka neezii alaala dubbii kaayiroo hin qabbanoofuka jinnii fe'attee achi oromiyaa bittinoosti hin qabbanooft mee torban lama nu maraachaa ture warri kaayiroo amma miila darbe amma immoo qabbanoofne uffoo jenne jennaan kadhaan nutti dhufan uummata nagaadhaan taa'ee jiru uummata nagaan rakkoo miti raachuu saa taphatu hawaasa keenya sin gargaarra jedhee nagaadhaan taa'e itti lokkosan kaa kirbiiti ilmaan cittoo kirbiitiitti sooqqatte ginoo uummata bataa walitti dirte kaa kunoo kuunni arsii abaara kuuni shawaa abaara kan walitti kaaste nu dhiisa warra kaayiroo rabbi sodaadhato mataan keessa naa kaffalamu nu dhiisa uummata qinqinii uummata kana malee nagarreen rakkoon tokko
tokko hin jiru gargaarsa irratti geema taphachuun haaraa miti Oromoodhaaf. Qalbeessan illee gargaarsuma uummataatirra geema taphate. Erga geemni isaa ganni beekun dura qabamee bar otoo eegasii qabame okee rakkoodha kun ji'a lama dura qabamee bar otoo eeglaa dhokol ummanni arsii haa gargaaramu osoo jechaa jiru otoo raachuun geemii qabate haaya raachuun rakkoo qabaa jenna. Garuu geemii raachuu ji'a lama dura qabamee nama kaayiroo san keessa jiru keessayyuu gaaf tokko mana nama wayii galee maqaa namaan kaasu mana nama wayii galee soddaa viidiyoo na hojjedhuna siifan hojjedhaa jedhee walii galanila waa'ee har'a garuu namni sun waan inni deebi'ee haasa'u dhugaa waaqayyoo ida nama bichaa namni tokko nama garaa midhaanii bichaadha dhugaa nama baashitiin jiraatire maaliin jiraatan kaayiroon maaliin jiraattoo geeman qaban otuma dhibameen giddeen himamne jiruumi otuma rakkatiin giddeen rakkanne jiruumi amma miila darbe amma feestaali tokko guutuu birriin gubata edii nutti fidan birriin kun hundi eessaa gubata bani yaadamme bara kana keessa birriin gubata edii feestaali tokko guutuu keessa raggafata bara kaayiroomo isinmo harreen teessanii qoraan irraan eekkati dhugaa harrumti teessan qoraan irraan eekkati birriif nuti birrii obboleetti gorga arginee birrii akkana argineetu hin beeknu feestaali hidhanii fidanii mana nurratti gubatee warri gaayira isa baay'ee birrii mana keessa kana eega qabaate biyya sana keessa maataa ganni birrii amma kana eega qabaate maal hojii biyya sana keessa taa birrichi dinaara fi doolaaraamti warra kaayiroo dhiisi borummoo ajandaa si godhatanii maarramaa beetidhaaf nuunani birrii waliin guuranii feestaalli tokko guutuu fidanii kiloo mana nurratti gubatee birriin gubatee jira maal mana keessaa qaban birrii miti isaan firaashii gaariidha mana keessaan qabani birriin isaanii silkii isaanii keessa jira birrii eessaa fidan birrii warri kaayiroo echuma baake saniti fidan birrii kana hunda bara ajandaan isaanii ajandaa miti uummata san uummata majruuba uummata kaayiroo bicha nagee uummata kijibduu xurumbaa afuuftee bultuu nageenya uummata keenyaan barbaadu mataa waliin dhukkubsaan turre torban lama ji'a tokkoof nu maraachaa turan bara sirraa xurrumti kaayiroo kun ammas immoo kana kan godhaa jiru isaanu mala arsii gindumaa raachuurratti akka uummanni kee kan godhe warra kaayiroo malee engadda gaafa gargaarsi uummanni harargeedhaa qabamu gaafa uummanni arsiidhaa qabamu tabaraachuu jechaa ture uummanni rakkoon qabu janiituma qaban bakka rakkoo miti sa'aatii xiqqoodha tamni taraachuu kan fudhatu janii walii galanii kan maaliif guyyaa takka hin dabarsine qoy fakkeenya amma qidaame tamni raachuu harri qidaameedhaami tamni raachuu qidaame dhee maaliif hudiittiin goone silaa dura akka gurbaan kun seenaa inni dabarsee sin beekanii gammachuu inni dhiyoo kana dabarsee sin beekanii dhiyoo kana gammachuu obboleetti waggaa 16 booda argatee makaraa hedduu dabarsee akkas ga'e ani ilma Oromooti wabiin kiyya Oromoodha jedhee yeroo baay'ee dubbataa akkasuma immoo Oromummaa isaa dhugaadhaan jiraata rakkina irratti illee hirmaatee jiraata. Hin beekanii dura dhagaanii ji'a lama dura baatee jiraata maaliifi hin dabarsiin guyyaa takka ayi immoo hin dabarsiinu lakki guyyuma sana haa ta'u yoo jedhan immoo sa'aatii walirraa fakkeenya tamni raachuu yoo sa'aatii 4 ta'e kan gargaarsa uummata shirkaa mooyyuu sa'aatii 12 yookiin immoo 11 akkasirratti silaayyuu kan onlaayinii kanaan gargaaru irra caalaan gara bifa giftiin gargaaru diiyaaspooraadhaami warra biyyoota faranjii jiranii warra biyyoota faranjii immoo sa'aatii sun isaaniif guyyaadha maaliif acheessiskiin maaliif dubbii hamaa dubbachuun barbaachise maaliif haadha isaa isa gadi gargarshuun barbaachise xixiqqaan kun immoo haasoftu yaa'u namni xixiqqaan fooloo barbaaduudhaaf illee ta'a kan mana ishii bantee nama gargarshitee afaan bantu garuu guguddaan beekadha jedhanii namni kun boru Oromoodhaa dubbachuu danda'a jedhanii xixiqqaan haasoftu jetta sabeekaatu boceetti kenna ajandaa habiibti. Ani dura beri namanne dura warra xiqqaa fooloodhaa haasaan jeetiin callise ajaja madaama malee beekaatu boceetti kenna. Isa booddee see xiqqoon immoo ol kaateetti kaati yeroo sana immoo jala taa'ee abbaa dhibbaa kenna giiftii abbaa meeqaatti kenna kana keessa ki'uu jetti ka keessattuu ani uummatuma giiftii birrii 100tiin bitamtee waa mobbu keessaa baafattee siin fayyadamne wallaahi laazim seenaan isin hin dagatu yaajoo fooloo baa nama rabsaa galaddaa. Jammar ummanni shirkaa kan dhumuu qabe immoo isuma dhugaa yoo dubbanne ani viidiyoon hojjedhellee iskiriinshuutii godhee isin maxxansuu nan danda'a. Ummanni shirkaa ganniin illee hojjetteera kana dura. Ummanni shirkaa kan dhumuu jalqabe ji'a 5 ji'a 6 duraadha. Har'aa miti. Har'aa miti kan mana tokko namni 12 namni 10 qalamee bulaa ture. Har'aa miti ummanni shirkaa kan dhumaa ture dhugaa. Garuu haa ta'u mandaafuyyuu
rabbi dhugaa of harkaa hin qaba. Oromoon waliifis hin taatu, namaafis hin taatu. Akkanumatti kunoo nama ofitti kafalchiisaa. Bakka beekumsi isaanii koo haganuma haga jedhaman hunda ga'anii jiru. Xiqqaanis akka xiqqaatti hin jiraatu, guddaan akka guddaatti hin jiraatu, beekan akka beekatti hin jiraatu. Waluma xiqqeessuu, walumarraa duuruu, waluma arrabsuu bakka. Beekumsi Oromoo amma siruma namni tokko iyyuu Oromoo jechuun nama arrabsuu jechuu kan itti fakkaatu jira natti fakkaate. Oromoo jechuun akkasii miti dura Oromoodha ofiin jedhiin Oromummaa